Kam jirtan kabajamtoota fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoo kenna har'aaf qopheeffanne qabadhee kan isin biraan gahu ani Irree Sabaatii agadhuma sagantaa keenyatti nu faana turam. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Waraanni naannoo Tigraay kibba naannichaatti kan argamtu magaalaa Kooram to'achuu gabaaseera. Naannoon Tigraay osoo loltoota mootummaa federaalaa waliin waraanatti hin seenin dura kutaalee naannoo isaa jala turan amma deebifachuuf waraana gaggeessaa kan jiru yogguu ta'u, waraana kana kallattii kibbaan cimsee kan itti fufee jiru ta'uu gabaasee jira. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa loltoonni Tigraay magaalaa Kooram kan Maqaleerraa kallattii kibbaatti kiiloomeetira 170 fagaattee argamtu to'achuusaa Rooyitersitti himee ture. Gabaasni wiixata kaleessaa gara galgalaa bahee akka mul'isutti ammoo loltoonni Tigraay magaalaa Kooram irraa fageenya kiiloomeetira 20 irratti kan argamu Alammaaxaas to'achuuf dhiibbaa gochaa jiraachuu isaaniiti. Dubbi himaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Koloneel Geetannat Adaanaa magaalaa Kooram harka eenyu akka jirtu ilaalchisuun gaafii Rooyiters dhiyeesseef kallattiin deebisuu baatanis nuti waraana dhaabuu labsineerra deebii jedhu barreeffamaan deebisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa torbaanota muraasa dura loltoota isaa Maqaleedhaa akka baasee fi ofumaa isaatii addatti waraana akka dhaabe ibsee ture. Yeroo sanatti TPLF haasaa dhukaasa dhaabuu jedhu qoosaadha jedhee ture. Rooyiters magaalaan Kooram humnoota Tigraayitiin to'atamuu ofii isaatii adda baasuu baatus waraanni akka ture garuu nama duraan magaalattii jiraachaa turanii fi magaalaa Finfinnee jiran irraa mirkaneeffateera. Yeroo ammaa kana tajaajila bilbilaa fi intarneetii naannawa sanarraa adda citu maatii nama kanaa kan ta'anii fi magaalaa Kooram kan jiraatan waraana dheessanii bakka bilbilli itti hojjetu deemuun akka itti himan dubbataniiru. Waraanni ji'oota 8 dura mootummaa federaalaa fi paartii naannoo Tigraay bulchuu TPLF gidduutti dhalatee jalqabee torban 3tti mootummaan federaalaa Maqalee akka qabatee fi mirgaan akka gale ibsatus waraanni garuu adda hin cinne. Yeroo ammaa TPLF magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee dabalatee kutaalee naannichaa hedduu to'atus kallattii lixaa fi kibbaan iddoowwan bulchiinsa naannichaa jala turan naannoo Amaaraan qabamuun waraanicha daranuu hammeesseera. Bihimaan TPLF Geetaachoo daangaa naannoo Tigraay bakka waraanaan dura turetti hanga deebinutti fi deeggarsi namoomaa namoota qaqqabuusaa hanga mirkaneeffannutti daandileen geejjibaa saaqaa akka ta'an jechuun Rooyitersitti himeera. Daangaaleen TPLF kan lixa Tigraay jechuun ilaalchisuun bana naannoon Amaaraa bakkeewwan kunniin kan duraan na jalaa fudhatamanidha jechuun gaafiin TPLF ka'aa jiru fudhatama kan hin qabnee fi lafa Amaaraati jechuun deebii kenneera. Waajjirri badhaadhina naannoo Amaaraa ibsa dhiheenya kana baaseen Walqaayit, Tagadee, Teetiit, Humaraa, Xalamtii fi raayyaan naannoo Amaaraa haarsaadhaan bilisa baafne ta'uu irra deebii beeksisa jedheera. TPLF gama isaatiin ibsa kan mootummaan Tigraay jedhe akka himetti humnoonni addaa Amaaraa ta'e milishoonnii fi hidhattoonni lafa Tigraay keessa jiran hundi haal duree tokko malee gadhiisanii akka bahan jedheera. Kunoo hin taane ammoo tarkaanfii barbaachisu fudhachuuf kan dirqamu ta'uu ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo uummata Amaaraa uummata Tigraay waliin walitti buusuuf olola sobaatiin uummata kakaasaa jira. Milishoota Amaaraas gara daangaa Tigraayitti dhiyeessaa jiru jechuun komateera. Naannoon Amaaraa gama isaatiin akka wantiiwwan baankii duula jiraachuu kabachiisu jedhuun koree walitti qabaa qabeenya naannichaatiin saaqeen jiraattonni kan isaaniif danda'ame akka gumaachaniif waamicha dhiyeesseera. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyoo Tashaagir guyyaa wiixata kaleessa duula jiraachuu jedhanii kana akka deeggariiniif uummataaf waamicha dhiyeessaniiru. Dhalattoonni Amaaraa fi Itoophiyaanonni wayita ammaatti waraana ifatti TPLF uummata Amaaraa irratti labseen qabsoo jiraachuu gaggeessaa jirra. Duula kanas waan isiniif danda'ame hundaan akka deeggartan isin gaafadha jechuun toora Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Mootummaan Ameerikaa karaa dubbi himaa dhimmoota alaa isaa Ned Price'itiin dabarseen gabaasni waraanni lixa Tigraayitti itti fufu yaaddoo guddaa keessa akka isaan galche dubbataniiru. Waraanni itti fufuun ammoo deeggarsa namoomaa naannichatti jiraattota miidhaman gahuuf taasifamu kan danqu ta'uu dubbi himaan kun dubbataniiru. Dabalataanis humni raayyaa Itoophiyaa humna ittisa Tigraay fi humna addaa naannoo Amaaraa faayidaa namoota nagaa fi tokkummaa biyyattii eegsisuu
baasuuf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu irratti waliigalame irra akka gahaniif dubbi himaan kun gaafataniiru. Qaamoleen hidhatan hundinuu namoota nagaa eeguu dabalatee dirqama labsiiwwan namooma hawaasaa addunyaatiin kaa'aman akka bahan akeekkachiisaniiru. Ibsa kanaanis qaamoleen mirga deeggarsa namoomaa fi sarbama mirgoota namoomaa raawwatan gaafatamuu qabus jedhaniiru. Kanaan dura irra deddeebiin akkuma jenne humnaan geeddaruuf yaaluun fudhatama hin qabu. Gaaffiiwwan biyyoolessaa akkasii kunneen hiikamuu kan danda'u ummataanii. Uummanni yoo marii fi waliigaltee irra gahe qofaadha. Afamuuzii qawweetiin kan ta'u miti jedheera. Waraana naannoo Tigraayitti raawwatameen jiraattota miiliyoona 2 ta'an bakka jireenya isaanii yoo buqqisu kanneen 400,000 ol ta'an immoo beelaaf saaxileera. Dhaabbanni sagantaa nyaataa UNA jalqaba torban kanarratti fe'umsa deeggarsa namoomaa naannoo Tigraayiif erge Maqalee ga'uu ibseera. Deeggarsi torban 2 booda yeroo jalqabaatiif qaqqabe kunis konkolaataawwan fe'umsaa 50 midhaan nyaataa meetirik toonii 900 fi meeshaalee barbaachisan kan biraa qabaachuu himameera. Haa ta'u malee haala rakkina naannichi keessa jiruutiin deeggarsi dhiyaatu dachaan guddachuu akka qabu himameera. Naannoon Tigraay kan uummanni miiliyoona 4 ol deeggarsa yeroo hatattamaa barbaadutti nyaanni meetirik toonii 10,000 fi boba'aan liitirii 150 torbaaniin qaqqabu akka barbaachisu dhaabbatichi himeera. Daandiiwwan Tigraay dhaqqaban gurguddoon kan cufaman yommuu ta'u, riqichaawwan gurguddoo lamas tajaajilaan ala ta'uu Reuters gabaaseera. Gama qalee humnoonni Tigraay deebi'anii to'atame kaasee tajaajilli telekominikeeshinii, baankii fi tajaajiloonni bu'uuraa kan biraas addaan citaniiru. TPLF mootummaan giddu galeessaa deeggarsa namoomaa danqaa jira jechuun kan himattu yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin misoomaalee bu'uuraa ijaaraan jira jedheera. Naannoo Tigraayitti baatii caamsaa akka lakkoofsa Itoophiyaa 22/2013 irraa kaasee balaliinsi kamiyyuu kan adda cite yoo ta'u, mootummaan gama isaatiin qaamolee deeggarsa namoomaa dhiyeessuu barbaadan kamiifuu heeyyama addaa akka kennuuf balaliinsaawwanis waxabajjii 28/2013 irraa akka eegalan himuunsaa ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa balaliinsa deeggarsa namoomaa haala addaatiin hayyame kan hin dhoorkamnee fi wayitaammaattis imaltoota sagantaa nyaataa addunyaa gara Tigraayitti geessuuf balaliinsaawwan 2 akka heeyyamaniif gaafatamu ibseera. Waraana mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduutti sadaasa 4/2020 irraa kaasuun gaggeessaniin lammiileen nagaa 10,000 lakkaa'amanii fi loltoonni lakkoofsaan hin beekamne ajjeefamaniiru. Torban muraasa duras mootummaan federaalaa labsii dhukaasa dhaabuu addatti labsuun loltoota magaalaa Maqalee akka baase ibsanillee TPLF ammoo Maqalee humnaan to'achuu dubbateera. Ministeerri deetaan ministeerota dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen mootummaan akka labsii dhukaasa dhaabuu labsuuf haalota dirqamsiisan tibban ibsaniiru. Haalota isaan akka sababaatti kaasan keessa inni ijoon qondaaltonni siyaasaa fi waraana TPLF ajjeefamuu fi kaan qabamuu akkasumas kanneen hafan to'achuuf waraana itti fufuun akka hin barbaachisnedha. Hojiin qonnaa jiraattota naannichaa jala akka hin gufanne jaarmiyaaleen deeggarsaa danqaa malee namoota rakkatan akka qaqqaban akkasumas waraana kanaan kan miidhamu uummata Tigraay ta'uu fi nagaa ummatichaaf ni barbaachisa kanneen jedhan haalota mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabuuf akka sababaatti kaa'eedha. TPLF waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanatti kan amanu ta'us garuu qabxiilee akka haldureetti kaa'e keessaa loltoonni Eertiraa fi hidhattoonni Amaaraa naannoo gadi dhiisanii bakka isaanii duraanitti akka deebi'anidha. Dhiittaawwan mirgoota namoomaa naannoo keessatti raawwataman qaama walabaa akka qorataman akkasumas tajaajilli telekoomii, ibsaa fi geejjiba xiyyaaraa dabalatee tajaajiloonni misoomawaa bu'uura adda citanii turan akka bakkatti deebi'an gaafateera. Gaggeessaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell rakkoo naannoo Tigraay jiru wal qabatee miseensonni gamtichaa Itoophiyaa qoqqobuu akka yaadan yaada dhiyeessaniiru. Gama kaaniin Ameerikaan lola gama lixa Tigraayitiin adeemaa jiruun guddaa yaadda'uu gama waajjira dhimma alaa isheetiin beeksifte. Haalli Itoophiyaan keessa jirtu wanta harka keenyarra jiru hunda akka itti dhimma baanu nu gaafata. Tarkaanfii dhorkaa akka hubannoo kootti teessumarra jiraachuu qaba jechuun Borrell walgahii ministeerota dhimma alaa gamtaa Awurooppaa booda dubbataniiru. Dhukaasa dhaabuu lafa qabsiisuuf loltoonni biyya alaa Itoophiyaa keessaa akka bahan, sarbamni mirga namoomaa akka dhaabbatuu fi araarri akkasumas mariin biyyoolessaa akka taasifamu ni eeggama jechuun qondaalli kun dubbataniiru. Kunniin akka galma gahaniif immoo bakka barbaachisee fi ni mala jennee amannetti tarkaanfii dhorkuu fudhachuuf jechuun gamtichi akka yaada qabu ibsaniiru. Kana dura labsii kophaatti dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraayitti labse marsuudha. Akkasumas mootummaan beela uumaa jira jechuun ibsa gamtaan Awurooppaa himate Itoophiyaan balaaleffattee turte. Rakkoo Tigraay keessa jiru wal qabatee Ameerikaan deeggarsa nageenyaa fi diinagdee Itoophiyaa irratti Itoophiyaaf taasistuu irratti dhorka keesseerti. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa garuu tarkaanfiin USA dhimma Tigraay keessa osoo hin taane
malee dhaabbayyaa irratti jennoo biyyattiin qabatteen akka wal qabatu ibsa jechuun dubbataniiru. Sababa lola kanaan namoonni kumaan lakkaa'aman du'aniiru jedhamee amanama. Isaaniin ala 100,000 kan lakkaa'aman qe'ee irraa yoo buqqa'an kan balaa beelaaf saaxilamanis jiru jechuun UN ibseera. Yeroo ammaa naannoo Tigraay keessa tajaajiloonni bu'uuraa kanneen akka telekoomii fi kaan addaan citaniiru. Torban darbe Komishiiniin Mirga Namooma Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan tajaajiloota kana bakkatti akka deebisu gaafateera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa US Ned Price gama lixa Tigraayiin wal dura dhaabbannaa fi lola deemaa jiruun Ameerikaan guddaa yaadda'uu himaniiru. Lola baatii 8 ture booda waraanni Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa bahuu fi lola dhaabuu erga labsee booda humnoonni Tigraay bakkeewwan naannichaa hedduu to'atanii jiru. Gama kaaniin immoo haleellaa haloo Tigraay keessa mudatee jira jechuun mootummaan USA balaaleffateera. Naannoo Tigraayitti haleellaan haloo namoota nagaa irratti humna waraanaa yookiin humna nageenyaan yookiin kaaniin raawwatamu ni balaaleffama jechuun himaniiru. Erga waraanni federaalaa naannichaa ba'uu isaa ibsee booda gabaasni baqattoonni Eertiraa hidhattoota haloo irra bahamuu hidhattootaan haloon irra bahamuu isa bira gahuu kunis yaaddessaa ta'uu UNA kana dura ibsee ture. Gama kaaniin immoo miseensonni dhaabaa paartii Dimokiraataa Tigraay irratti haleellaan raawwatame jechuun dura taa'aan dhaabichaa yeroo ammaa mootummaa federaalaatti aangoo qaban Dr. Aragaawii Bahiree himaniiru. Akka qondaalli US ibsanitti lolli cimaan akkaataa qaqqabiinsa deeggarsa namoomaa uummata beelaaf saaxilame jedhan irratti dhiibbaa qaba. Akka qondaala gamtaa Awurooppaa kanatti gamtichi murtee lola dhaabuu mootummaan Itoophiyaa addatti murtaa'e lafarraa akka mul'atu barbaada. Haalli Tigraay keessaa kan duriirra hammaateera jechuun guyyaa wiixataa mariin booda kan dubbatani. Mootummaan Itoophiyaa labsii dhukaasa dhaabuu labsus uummanni Tigraay keessaa hanqina deeggarsa namoomaa balaarra bu'uu mala jechuun dubbataniiru. Lola dhaabuun waan gaariidha. Garuu waan amma ta'aa jiru uummanni Tigraay addunyaarraa adda citeera jechuun tajaajiloonni bu'uuraa adda cituu himaniiru. Hanqinni qaqqabiinsa deeggarsa namoomaa kana furuufis karaa itti deeggarsi gahuu danda'u akka yaada qaban ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa torban darbe ibsa baaseen deeggarsa namoomaa gama xiyyaaraa kanneen geessuu barbaadaniif karri banaa ta'uu fi adeemsa hordofuu qabu jechuun ibsuusaa ni yaadatama. Kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa sagantaan har'aaf qabanne dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa, laayik godhaa, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godhaa.